dubbii fixuu feetanii yaa kawaaditis dhiisa yoollee gaaraa nama harkaa qabdu san bilbilas nutti kenna ni falanna ni dandeenya keenya garuu warra hannaan deemisummaa ta'u kanaan itti dhufu hattuu keenya baafneen kenninu nuti arsiin takka yakkamaa keenya ofiidhaan nanna malee hambatti hin kenninu hambisuun eenyu ani yoo waa balleesse har'a namni naannoon ani itti dhaladhe beeku gosa kiyyatti yoo bilbile damiina gosa kiyyaa yoo bilbile hooqee san gaafate daqiiqaa takka keessatti sibiila kana gannaqee asiin deema rabbiin suuraa baraatu irraa fuudhan irraa fuudhu hoowwaan namaa fuudhan kafala Oromoo taane murra anatu kasaaraa isinirraa kafala badii yakka jara lachuutu ana kasaara kutaa ta'een dubbadhu Oromoo ta'een dubbadha Oromoo ta'een itti mura yakka isaanii ana kafala kuma kudhanii ijoollee dhaamte ana fayyifata ijoolleen arsii balleessitu tawalloo balleessitus ani naan laallatu ani Oromoodha jennee wajjaasonne badii'u kasaaraa ana kafala jeeni yakka itti muran san nuun beessifne hayyee kasaaraa san kunoo murree jirra maallaqa na kafala jette kafali naan hin jenne eessaa dhufe gaafa guguddaan dhufe mataa Oromooti jehu ani jilba Oromooti jilbi na dhukkubaa ciise assalaamu alaykum fixuu feetanii miskiinni naannoo keessa jirruurraa qubsuma nuti dalagannu irratti yoo miidhame itti gaafatama fudhanna jechuudha oota Oromummaati fi hadhaan Oromummaa waan nu keessa jirtu hoo jiraatu dhabde immoo gocha namni godhu goonaa jechuudha fiteen haasawa kiyya deebite dhugaa ofitti hima namatti hima na wajji dadhabdan na wajji gaafattan na wajjin kakuu dide yakka ana kafalaan jee hoo soba ta'e immoo as baasa amma fidaa nama saniif namoota san dubbiin achitti hafte illaa irraa lubbuun namaa ba'u jirti gaara keessatti ilmi namaa dhabame kan galaana fuudhee kararra baasu jira loogii warri tiiktaakaroo agartee fooloo jecha haasa'u namni haaloo nama gamaa gamana millatee haaloo walirraa ba'u jira namni dhabamee meediyaarraa barbaadamu guutuun namootuma harka Oromootiin waa ta'e kana hunda ka godhu jiru walirra ciisudha walirra ciisu immoo bakka kamirraa kam akka ta'e hawaasni Oromoo kutaa 11 arguu jira saalfanne akkam jennee dubbanna akkam jennee falanna wallaalaan keenya ogaa wal gonofe atti baanee furuutu irra furmaata moo dhaadheessutu irra furmaata ona Oromoo kamtu caala ilmaan bareentumaati keessatti warri wal nyaachuu jiru kun ilmaan bareentumaa keessa abbaa dura dhalate dheengaddaan dhufe edaan dhaladhe halgaddaan dhufe ni taati dhiiroo waan fakkaattu haasonnu fala barbaanna akkuma kalee ka Oromummaan ka kannee jara san kitaaban kakuu didametti yakka isaanii itti muramuu dide sanitti as kotta bakka jiru nama qabame san fidaa nu baasuu ni dandeenya waan gama kana isa kaan ammoo isa fooloo fi jinnii fi dhalam dubartii fi agartee namni Afrikaa ta'ee nama walitti oofu nu qumaaraami ilmaan hiyyeessatiin fooloo guddifachuu fi ilmaan hiyyeessatiin Oromoon akka onaan wal baqatu akka kutaan wal baqatu kun duula diinati namoota Oromoon ta'in nutti fide namoota agartee Oromummaa ofitti shakkii qabu abaabayyuu fagaakayyuun isaa halkan gosa lammii isaatti mee guyyaa Oromoo wajjin fakkeessaa ol ta'e malee dhugaan lafarra jirtu kana samii baya abbaan jaalatte abbaan jibbite malee dhugaan jirtu ilmi tokko qe'ee tokko keessaa bahee qe'ee tokko arrabsu inni sun qe'ee wareegamtootatti fi qe'ee gootowwanii qe'ee olomaa qe'ee sheekaa yeroo arrabsu maali inni sun duulli kun duula Oromoo laallatumi duula sirni barbaadu fi duula diinni barbaadu duulli kun nuun laallatu jalaa hafaa jennee nama kakachiisaa turre eessaa dhufne irra waggaa namni gaafa dhiibamee jee ni haqqisa jechuudha gaafa guguddaa waa tolchu waa balleessu maaltu as deema dhugaan lafarra jirtu tana isa fagoon dhaqinas jalaa maaltu jira eenyu taanee dubbachuu jira katumamuun nuhi kawaltumuun nuhi katumeen nuhi haafalannu jechuutu kana fida sharmuuxan hudduu gurgurtu as jala dhuftee waa jette maaliif hadooddiin qabduuf maqaa sikkomandoo moggaafatti malee isiinuu nuhiini sikkomandoo jechuun anuma ilma bareentumaati anaa wajji dhalata anan tahinii walitti shiddi qaam Oromoo wal fixa malee isirra wanni irratti waan hin jirreef inni isiin kaan Harargee jettu sanuma isiin Walloo jettu sanuma dhugaan lafarra jirtu tana isinii ta'u liqimsa dhadhabdanii nama ganda kee keessaa bahee wanta jiru akka Oromootti akka silaawu akka waldaattuu jaarmaa qabdanii achi keessatti labsii godhadhaa qe'eetti gurra qaba maatii isatti hima maatiin tilifoona takkatti buufnan manni inni jaarrate achi jira loon inni bite achi jira re'een inni bite achi jira wanni inni godhate baajaaji fi makiinaan inni bitees achuma jira waan ta'eef namni dinagdee sodaata maatii isatti hima namuu of jaara baasa of keessa manxara gaafa ammoo qayyabbuu fuutanii bobaa jala kaattan akka itti dubbatamuus hin jiru akka itti falamu hin jiru gaafa maraa agartee wallaalan akka kiyyaa asirraa harku
inni sheekaa fi guddaan dhufee immoo oromummaa matanaa gadi qabee kutaa takka gaafa ol baase oromummaa walitti qabnu tam waliin haasa'uu deemna. Maaf dhugaa walitti himuu dadhabne nutu laaqu jira ummata miskiinni karaa deemu bakka ga'e daqiiqa bu'e kubzii godhateeti bakkaraa asiin diina jira asiin mootummaa jira sa'a akkanatti murii jennee wal qajeelchina. Dirqamni walirraa qabnus oota oromummaattis tanuma tanii nan beeku. Isii dhuftu deemu jirtu tan nan beeku. Inni keessan rakkatu jirruufi. Marroo faarsaniiti jaawar marroo leenca maal jedhanii jaawar gartee jaawar qeequu barbaadan. Jaawar arrabsuu barbaadan. Wanni marroon hin qabne sigale wanni marroon hin qabne tan jaawar qabu hin jirtu. Wanni jaawar hin qabne tan marroon qabu hin jirtu. Isaan maal godhan tokko faarsanii tokko dhawuu yaa'an sigale. Kun kitaabni bilziqinnaa nu galee jira sigale. Abiyyi harkaa'uu gubatee jira. Jaawar jee jira bar yaadattu. Jaawar guyyaa jee yaadattu. Ana bira dhufeeti. Sagaleen bareedduudha baay'ee biboo suma qofaa sagalee jechuun jira malee namni dubbachaa hin jiru. So jaawar na bira dhufeeti amaarrii akkamitti amaaraa wajji laaqana nyaatte. Hay jarri barsi balleessuu barbaadanii summisi godhuu barbaadanii naan jee guyyaatti aanu jara amaarota afeeree jeesii gale. Namni biyya tana diiguu barbaadu namni biyya tanaaf diinaa namni biyya tanaaf naqarsa dhukkuba ta'ee si gale. Jaawar Mahammad akka bibira dhayxan jeeni filimni kasii dalageef bar namichi kun shayxaantichi kun waan inni dalage OPDU maydutti abbaa duulaatii fi lammaa magarsa haga ammaa waliin dubbisanii bar beeyta akka akkasi waliin naqee si galee jara kana waliin naqee Biraanuu Juulaatii fi si galee Biraanuu Juulaatii fi Jeneraal Abbabaaw waliin dubbisanii bar General Yilma Mardaasaati fi wanti itti gaafatamaan komaandoo sun waliin dubbisanii generaalota kana guutuu waliin naqee fite. Sigale. Generaalota kana guutuu waliin naqee fite. Adaanechi fi Shimallis, Alamuu Simeetii fi Shimallis warri magartee TV irratti tattaa'ee wajjinaa sa'u kun kijibudoonni tokko waliin dubbisanii barka isaan cufti faarsee bulaa mataa isaanii qabanii bar. Beeyta akkasi qulqulluun ifuma qofa godhee kaa'e nama kana wal afaan kaa'e amma Shimallisii fi Taayyee eenyu waliin fixe Shimallisii fi Taayyee waliin naqee ijoolluma shawaa tanaa bakka lamatti dadhaye kun garee Shaayyeeti kun garee Shimallisi sigale kun xiqqoo isaa dalagee waggaa hanga kana isaa kanaa booda abadan isaan dalagu lagoowummaa isaa dhiirti bar siyaasaa mul'anne akka Mallas Zeenaaw sanfaa bar Mallas Zeenaaw si khutateeti si godhaa bar akka fajaati si khutachaati si ho'isa bar kun eega si murate laala ittuma fufufa malee lafee hanga si caccabsutti sigale nama paartii isaa adda diigeen siin jee so kana hunda hayyoonni keenya jala baraniiti nu gahaa Amaara jennee daawwanni ummata arrabsinuuf kunis Oromo jennee daawwanni Oromo irratti adduulluuf ifiifuu Oromoo hunda caccabsee jira sigale kun gartee namni inni ta'uuf hin jirtuu jedhaniiti walii galanii guyyaa arraa kana guyyaa gammachuu guyyaa waan ajaa'ibaa dhageessuu ta'isanii jechuudha ibsa ajjannoo ajaa'ibaa dhageessuu ta'isanii jechuudha sigale madammari kana madammar jechuudha waan qabdu qabatteeti aadaa qabdu qabattee seenaa qabdu qabattee waraana qabdu qabattee Oromiyaa teetan harkaa qabdu qabatteeti Oromiyaa tana akkamitti Itoophiyaa wajji bulchina jettee eega hayyoota keetii wajji mari'attee xumurte booda Itoophiyaadhaaf nuti waan akkanaa qopheessine isinoo maal qopheessitan waliif fidanii jechuudha. Eega wal gamaaggaman eega godhan booda karoora baafatanii sagantaa baafatanii xumura namicha kanaa itti godhuudhaaf dhumattee jirti jechuudha. Kun oduu gammachiisaa baga gammaddan baga gammannee jechuudha. Itti aansuun haala yeroo jette. Haala yeroo irratti akkuma beekamu shayxaantichi Noobeeliin badhaafamee jiru kitaabaan barreessee jira yaabbuleessa kitaabaan barreessee jira. Mee osoo ma'anaa kitaaba ittiin seene
akkamitti isin wanni kun gaafii isinitti taate anuma malee namarraa dubbatu hin dhabe. Namni addunyaa irratti beekamee Noobeelii fudhadhe jiru akkami kitaaba isaa Aljaziiraan hin dabarsin, CNN hin dabarsin, kitaaba nama guddaa, kitaaba hayyuu addunyaati gaa namni Noobeelii. Way Noobeelii illee eeguma namichi kun fudhatee rakkishee barsiise. Durbar namni Noobeelii abalu Noobeelii badhaafamaa Noobeelii Itoophii jaan bar addunyaa guutuu si dura kaabar. Noobeelii illee namicha Noobeelii fudhate Noobeelii jechuun addunyaa jechuun waan amma Maandeellaan godhe addunyaa turraa dubbata si galee. Waan amma Maandeellaan godhe badhaafamaa Noobeelii timi addunyaa turraa dubbataa jechuudha. Kitaaba isaa, seenaa isaa, iddoo dhaloota isaa. Kan akkamitti tiivuma Itoophiyaa malee tiiviin Itoophiyaa sun akkuma zeena sodaadhaa nama firraa laalaatuma sabbar zeenaa qaallichi caraqa isaa katabe jee bira kute malee si galee akkamitti namni kitaabni namichi kun barreesse ajandaa guyyaa lamaa ta'uu dadhabe. Kan kitaabni Jaawar Mahammad haga ammaa hin gaabbuun haga ammaa ajandaa ta'e si galee. Memma ogii wal bira qabdee laalte Jaawarii bulcha moo namicha kanaa bulcha mee gaafiin sii qaba. Mi'aatiif gaafa. Hin gaabbuun osoon hin eebbifamin qoluma isaatiin addunyaan guutuu rooraate. Ameerikaan maaltu deemuu jira jette. Arabni hundi maali jette. Haazaa kulli shee min alma kitaaba jettee si galee Arabni hundi irraa shoorarkaa'uu ture. Si galee shoorarkaa'uu ture. Akkamiini kitaabni kun ajanduma nama gurguddaa tokko ta'uu dadhabe. Si galee mee tanaaf gaafattaniis anuma malee namarraa barreesse gartaniis hin jiruu bara. Si galee hay maaltu maal ta'e way obboleeyso an wallahi bishaan qoritti difajje wannummaa nan bulchu wanni nan mindaa kafalu yoo kitaabuma kiyyaa ajandaa godhuu dadhabde si galee bishaan qoritti difajjeesaa jechuudha. Meemma kitaabatti haa deebinu. Namichi kun dursa kitaaba amma kun kitaaba afraffaa isaati si galee kitaaba afraffaa isaati. Mee kitaaba tokkoffaa haa laallu. Ida'amuu jee barreessee madammar jedhaniin madammar jee barreessee madammar sun sanitti aansee maal barreesse daandii ida'amuu kaju barreesse. Itti aanseeti dhaloota ida'amuu kaju barreesse. Amma dhufeeti mootummaa ida'amuu jee barreesse. Yaa Rabbii Khaaliqa. Hay mootummaan ida'amuu ta'itaa mootummaa biitti kitaabaan bultu ni jirti. Biitti heeraa fi seera biyyattiitiin bulti moo kitaabaan bulti? Hay kitaabni waan guddaa kanumaan anuu kitaabul jismii barreessee isin haasa'u jiru kana. Anka gaafii natti ta'u kana mee ida'amuun sun har'a ida'amaa jirra. Mee ida'amuun maal fide? Madammar maal fide biyya tanaaf? Madammar san keessatti walitti ida'amnaa jira. Wal jaalannaa jira. Har'a wal jaalachuu jirra. Wal jibbuu jirra. Wal ajjeesuu jirra. Si galee adda qoodamu jirra. Madammar jechuun walitti ida'achuu bara. Mee kitaabni inni barreesse sun adda nu qoode moo? Biyya adda qoode moo? Mee faayiduma inni